Oduu yeroo kanaan isinitti himaa oduu keenya jalqabaatiin reeffa mucaa koon ijaan arguu barbaada jennaan poolisoonni haadha ishee reeban jechuudhaan walolataa qananii fuula feesbuukii isaa irratti barreesse. Taateen ajjechaa kun eessattii fi eenyu irratti raawwate walolataa qananii yoo maal jedhe gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Oduu keenya kan lammaffaatiin ammoo haleellaa har'a ganamaa kaasee Israa'el Gaazaa irratti raawwataa jirtu namoonni 400 ol du'u ministeerri fayyaa Gaazaa beeksise. Waraana Gaazaa ji'a lamaaf dhaabbatee ture itti fufuu malee filannoo biraa akka hin qabnes Israa'el beeksiste. Oduu kanas bal'inaan kanan isiniif gabaastu akkam jirtu daawwattoota burqaa oduu chaanaalii kanarratti oduu dhugaa ta'e kan biyya keessaa fi kan biyya alaa guyyaa guyyaadhaan argattu. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu viidiyoo kana immoo laayik gochuu hin dagatina. Itti aansuudhaan gara bal'ina oduutti darba. Oduu keenya kan jalqabaatiin reeffa mucaa koon ijaan arguu barbaada jennaan poolisoonni haadha ishee reeban jechuudhaan walolataa qananii fuula feesbuukii isaa irratti guyyaa har'aa barreesse. Akka lataa qananii fuula feesbuukii isaa irratti barreessetti torban lamaan dura magaalaa Naqamtee keessatti intalli ganama nagaan manaa baate galgala reeffi ishee sharaan maramee akka argamte himeera. Barreeffama walolataa qaniis akka ittaanutti kanaan isiniif dhiyeessu ta'a. Intalli bareedduun kun Ayyaantuu Taasfaa'uun jedhamti. Maatii ishee waliin Naqamtee keessa jiraatti turte. Maatiin harka qalleeyyiidha. Ayyaantuu mana uffataa tokko keessatti hojiif qacaramtee waan achii argattuun akaayii bittee fiddee maatii ishee nyaachisti. Maatii ishee baay'ee jaalatti. Isaanis keessa ishee ilaalu. Ayyaantuun torban lamaan dura ganama akkuma durii hojiin manaa baate galgala sa'aatii tokko walakkaatti galuu qabdi turte. Gaafa sana garuu itoo hin galin hafte. Eeganii dadhabnaan bilbila ishee irratti bilbilanii kan isheetti bilbilees obboleettii isheeti. Bilbila Ayyaantuu garuu poolisiitu kaase. Poolisiinis bilbila kaasuudhaan namaan wal loltee xiqqoo dhukkubsattee hospitaala jirti. Haadhaa fi abbaa isheetti immoo hospitaalatti koottaa kan isheedhaan jedhe yeroo ta'u maatiin ishees ni iyyanii ni wareeranii waan qabanii fi waan dhiisan wallaalaa gara hospitaalaatti fiiganii hospitaala yookaan waan ijaan argan amanuu dadhabanii. Poolisoonnis reeffa Ayyaantuu sharaadhaan maramee jiru konkolaataarraa utuu buusanii arganii haati abbaa fi obbolaan Ayyaantuu akka ta'an wallaalanii. Poolisoonni reeffa ishee hospitaala fidan sunis of ajjeeftee maatiidhaan jedhanii haati Ayyaantuu reeffa dhala koon ilaala jettee gara sharaa sanaa yeroo deemtu poolisoonni hin ilaaltu jedhanii ishee reebanii. Obboleessii fi obboleettiin Ayyaantuu sharaa sana bananii reeffa ishee ijaan arguuf jennaan poolisoonni hunda isaanii reebanii utuma reebamanii reeffa ishee ijaan arguu danda'anii. Waan of ajjeefte fakkeessuuf waa xiqqoo mormatti hidhanii jiru. Gurdii yookiin uffanni mudhii gaditti isheen uffattee ganama manaa baate isheerra hin jiru. Qabsiistuun harmaa isheellee isheerra hin jiru. Kopheenis isheerra hin jiru. Tiishertiin ishees akka isheen lafarraa harkifamte agarsiisa. Namoota gaafa sana poolisoota waliin reeffa Ayyaantuu hospitaala fidan keessaa tokko gidduutti gadi ba'ee bilbilaan nama biraatti dubbata. Hin baqatiini, hin dhokatiini, miila kee fuutees eessayyuu hin deemini, homaa hin yaaddayini. Wanti gadi dhufu tokkoyyuu hin jiru jechaa ture. Eenyuun jedha laati garuu dhugaa isaatii maaltu gadi dhufa? Biyya abbaan fedhe akka fedhe nama godhee nagaan jiraatu biyya lubbuun hiyyeessaa birmata hin qabne. Ayyaantuun awwaalamteetti biyya uffatteetti hin agartu hin dhageessu. Maatiin ishee garuu boo'ichaa fi gaddaan gidirfamaa jiru. Bareedduu isaanii dhabanii guddisanii harka qullaafanii heerumtee mana dhaabbatti eegan malee duutee awwaalamtiin eegne. Hunda caalaatti immoo dhugaa isheetu dhokate. Du'a Ayyaantuu wal qabatee kan hidhame hin jiru. Kan itti gaafatames hin jiru. Maatiin nama shakkan qabu shakkii isaanii poolisiitti himaniiru. Garuu hagammaatti homtuu hin taane bara kana biyya keenyatti qaamni dhugaa kee itti himattus kan si dhaga'us hin jiru. Baay'ee nama gaddisiisa jechuudhaan guyyaa har'aa walolataa qananii fuula feesbuukii isaa irratti barreesse. Egaa daawwattoota keenya maatii fi firoottan Ayyaantuutiif jajjabina warraa dhugaa isheef lubbuu isheef ammoo Waaqayyo haa falmu jenna. Itti aansuudhaan oduu kan itti aanutti darba. Oduu keenya lammaffaatiin haleellaa har'a ganamaa kaasee Israa'el Gaazaa irratti raawwataa jirtu namoonni 400 ol du'u ministeerri fayyaa Gaazaa beeksise. Waraana Gaazaa ji'a lamaaf dhaabbatee ture itti fufuu malee filannoo biraa akka hin qabne Israa'el beeksifte. Sababa waraanni bifa haaraan eegalee biyyoo himan dubbii himaan ministeera dhimma alaa Israa'el Oreen Marmoorsteen waliigaltee waraana dhaabuu akka dheeratuu fi namoonni akka gadi lakkifamaniif yaada dhiyaate Haamaas irra deddeebiif fudhachuu dideera jechuudhaan kana booda Israa'el humnaan Haamaas irratti akka duultus beeksisanii. Haamaas sababa yaada waliigaltee dhukaasa dhaabuu dheeressuu fudhachuu dideef haleellaa gaggeessuu malee filannoon biraa akka hin jirres beeksisanii.
Hamaas garuu ibsa baaseen Israa'el waliigaltee cabsuu waraana banuu ishee himachuun UN fi qaamoleen araaraa akka gidduu seenan gaafatte. Ministeerri fayyaa Gaazaa Muuniir Albaash akka ibsanitti namoonni hedduun jijjiga gamoo jalatti hafaniitu jiru. Kanneen ajjeefamanii fi miidhaan qaamaa irra ga'e keessaa hedduun isaanii daa'immanii fi dubartootadhas jedhani. UN dabalatee biyyoonni akka Chaayinaa, Raashiyaa, Awustiraaliyaa fa'aa haleellaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka kabajan waamicha dhiyeessaniitu jiru. Egaa daawwattoota keenya oduun gabaabsinee saatii kanaaf isiniif qabannee dhufne kan hagammaatti hordoftanidha. Chaanaalii kanarratti oduu biyya keessaa fi kan biyya alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Chaanaaliin kun chaanaalii garee tokko deeggaree garee tokko immoo mormu osoo hin taane chaanaalii dhugaadhaan hojjetudha. Kanaafuu chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoo keenya immoo laayik gochuudhaan odeeffannoo dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argadhaa isiniin jenna. Odeeffannoo biraatiin sa'aatii muraasa booda aga walitti deebinutti nagaan na tura.